Wallaggaa aanaa Qilxukaarraatti miseensa raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa tokko gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennate. Gabaasa qindaa'eef Jaalirbuu Dhugaa. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Qilxukaarraa mooraa waraanaa magaalaa Qilxukaarraa keessa amajjii 9/2026 waraanni raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa tokko qawwee Akaamaa Turkii tokkoo fi rasaasa 30 fudhachuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Onichaa beeksise. Loltuun murna bilxiginnaa duraa kunis gama waraana bilisummaa Oromoon simannaa boonsaan isaaf taasifamuu kan himu obboleeyyan isaa mooraa cubbuu keessatti afaniinis yeroon bahanii gara qabsoo sabaatti akka dhufaniif ergaa dabarsuun fuulduraaf ammoo waraana bilisummaa Oromoo waliin hiriiree gabrummaatti xumura gochuufis murannoon akka hojjetu dubbata. Murni bilxiginnaa aangoo barcuma siyaasa Impaayereetti of harkatti eeguuf jecha ilmaan Oromoo dirqamaan bakkeewwan garaa garaatti ukkaamsuu fi sadoo dhuunfaan gowwoomsuun gara dirree waraanaatti erguun lola Oromoo faayidaa tokko hin qabnetti erguun gatii hadhaa kaffalchiisaa kan jiru ta'us kanneen eenyummaan isaanii itti dhaga'amu mooraa cubbuu hin tajaajilu jechuun gananii badaa jiru. Ilmaan Oromoo dirqamaan ukkaamfamuun gara mooraa leenjii waraanaatti ergaman kunneen mooraa diinaa kana keessa waan uummata Oromoo irratti raawwatamu kanatti mufachuun mooricha balfuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti yeroo adda addaatti harka kennachaa jiraachuu irra deddeebiin gabaafamaa tureera. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Aroolimmuutti waraanni murna bilisiginnaa namoota nagaa hidhuu ammeessanii jiraachuun himame. Caalee Raangameessaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Aroolimuu ganda Somboo Gaaddisaa bakka addaa qabataa jedhamutti humnoonni waraanaa fi kaabinoonni bilxiginnaa amajjii 7/2026 namoota nagaa hojii qonnaan bulan kanneen maqaan isaanii Abbabaa Gammadaa, Tolasaa Amsaaluu, Lammeessaa Warqinaa, Garramuu Waaqwayyaa fi Immiruu Badhaasaa jedhaman qabanii hidhuun dhaga'ameera. Namoonni kunneenis akka lakkoofsa Impaayerettiitti halkan keessa sa'a 9 mana isaaniitti kan qabaman yoo ta'an kana malees aanaadhuma kana bulchiinsa magaalaa ganda duwwaa tokko keessaa shamarran maqaan isaanii Hawwinee Baqqalaa fi Daadhituu Abbabaa jedhaman amajjii 5/2026 maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu odeessa laattuuf jedhutti maxxansuun yakkanii waajjira poolisii aanaa Aroolimmuutti hidhanii dararaa ulfaataa irraan ga'aa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti namoonni kunneen jiruu dhuunfaa isaanii hojjetachuu malee tuttuqaa siyaasaa kam keessaa harka kan hin qabne ta'uu itti dabaluun ifoomsanii jiru. Ergamtoonni PP Arsii Lixaa aanaa Kofalee keessatti namoota ukkaamsuun achi buutee dhabamsiisuu fi namoota yeroo dheeraaf dhabamanii argaman yeroo maatiin dubbisuuf deemuu itti dabaluun hidhaa jiraachuun dhaga'ame. Guutuu gabaasa kanaaf Jaalfalmataa Lammii. Godina Arsii Lixaa aanaa Kofalee ganda duwwaa tokko keessatti bara darbe muddee 14/2025 maqaa maatii qabsaa'otaa fi sabboontotaa jedhuun loltoonni bilxiginnaa namoota maqaan isaanii Abuutee Kadir, Maammaa Qasim, Abdurrahmaan Adam, Hamaan Nuuree, Abdii Maamiyyoo fi Qarwaajii Ganamoo kanneen jedhaman ukkaamsanii achi buutee isaanii dhabamsiisuu gabaasuun keenya kan yaadatamu yoo ta'u hanga gabaasni kun qindaa'utti namoonni kunneen kan hin argamne ta'uu fi isaan keessaa namni tokko argamnaan maatiin isaa dubbisuuf yoo deeman maatii isaas itti dabaluun hidhanii akka jiran jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Namoota kanneen keessaa namni argame kun Qarwaajii Ganamoo yoo ta'u amajjii 2/2026 Arsii Lixaa aanaa Neggallee magaalaa Neggallee waajjira poolisii keessatti mul'achuu isaa dhaga'uun haadha manaa isaa kan taate aadde Maariyaamaa Kadir daa'ima ji'a tokkoo qabattee yeroo ishee nyaata geessitee fi dubbisuuf deemtu ishee achumaan itti dabalanii akka hidhan jiraattonni itti dabaluun ibsaniiru. Akka jiraattonni ibsanitti nama kana mana kophaatti galchuun harka isaa sibiila itti godhanii waardiyaadhaan eegaa turuun erga mana kophaa isaa irraa baasanii hawaasatti dabalanii harka isaa hidhaa fi nama waliin akka hin haasofne akeekkachiisanii jiraachuu dabalataan himu. Godina Bahaa Shaggar aanaa Boosat keessatti murni bilisiginnaa maatii barattootaa fi barattoota irratti saamicha raawwachaa jiraachuun himame. Caalaqaa Fanfayyeeraa dabalata qaba. Godina Bahaa Shaggar aanaa Boosat manneen barnootaa garaa keessatti gaafa amajjii 9/2025 irraa eegalee ergamtoonni murna bilisiginnaa maatii barattootaa fi barattoota irratti saamicha raawwachaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Bifuma kanaan murni gabroonfataan ilmaan Oromoo saamuu aadaa isaa godhatee aanaa Boosat gandoota kanneen akka Awwaa Haraa, Mirqaasaa, Nuuraa Heeraa,
bulchiinsa magaalaa Doonii fi kanneen biroo keessatti akka barattoonni dirqamaan maallaqaa fi midhaan callaa dhiyeessan dirqamsiifamuu isaanii dubbatu. Barattoonni ganda Awaaraa Mirqaasaa mana barnootaa Tulluu Diimtuu sadarkaa tokkoffaa toora daandii gurraachaa Itiyoo Jibuutiitti argamu akka jedhanitti kaabinoonnii fi hidhattoonni sirnichaa dirqama mana barnootaatti gadi buusuun tokkoon barataa mana barumsichaatti argamu maallaqa qarshii 1,000 akka kafaluu fi midhaan callaa boqqolloo fi xaafii kiiloo 5 akka dirqamaan dhiyeessan taasifamaa jiraachuu heeranii barataan hin dhiyeessine immoo akka barnoota irraa ari'amu taasisaa jiraachuu himaniiru. Maatiin barattootaa irraa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa akka odeeffatetti gama isaaniitiin kaffaltii kan galmee jedhame yeroo darbee humna barataa ol qarshii 800 hanga 1,500 kaffalleerraa kaffaltii kan amma nu gaafachaa jiran waliin isaa hin beeknu nageessin qabuu jechuun gochi kun saamicha maatii barataa irratti xiyyeeffatedha jechuun yaada isaanii ibsaniiru. Humni bilchiginnaa goleewwan Oromiyaa guutuu keessatti harka isaa saamichaaf diriirsuun hawaasa qonnaan bulaa, horsiisee bulaa, daldalaa, manneen barnootaa fi sektoroota garaagaraa keessatti seelii saamichaa babal'isuun sabbataa dhayyeessaarraa hiikanii baankii Siinqeetti kuusuun hoogganaan baankichaa Niwayaa Magarsaa Leenjisoo madda maallaqichaa osoo hin ibsin qarshii biliyoona 75 ol akka ga'ee jiru ibsuun piroojeektii ijaarsaa kan dhuunfaa isaanii Obiid jedhamu dhuunfachuu fi biiraa Keenyaa biiraa hundeeffachuun biyyattii saamanii dinagdee ofii isaanii ijaaraa akka jiran bira ga'ameera. Netanyaa'uun waggoota kunneen keessatti Israa'el gargaarsa Ameerikaa malee akka sochootuun barbaada jedhe. Dabalatasaaf jaalbooree addunyaa. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaam Netanyaa'uun waggoota kurnan keessatti Israa'el gargaarsa waraanaa Ameerikaa malee akka sochootuun barbaada jechuun gaaffii fi deebii jimaata darbee maxxansaniin dubbatanii jiru. Waashingitan meeshaalee waraanaa doolaara miliyoona 10 lakkaaman kan lola Israa'el Gaazaa keessatti Hamaas irratti geggeessitu gargaaruuf raggaasiftee jirti. Walitti dhufeenyi ittisaa cimaan biyyoota kanaa waggoota kurnan lamaan dura kan jalqabe ta'uu ibsamee jira. Daawwannaa koo pirezidaantii Tiraampiti taasise keessatti gargaarsa waraanaa Ameerikaa waggoota darban keessa nuuf kennite baay'ee akka dinqisiifannu dubbadheera jechuun The Economistitti himee jira. Garuu nutis umriin keenya ga'eera dandeettii nama hin amansiifne oranneerra dinagdeen keenya waggoota kurnan keessatti yeroo dhiyootti doolaara tiriliyoona 1 ni gaha. Kanaaf waggoota kurnan dhufan keessatti gargaarsa waraanaa kana hir'isuun barbaada. Israa'el waliigaltee bara 2016 mallattaa'een bittaa meeshaa waraanaa Ameerikaa irraa waggaatti doolaara biliyoona 3.8 argatti. Waliigaltee bara 2019 taasifame hanga bara 2028tti hojiirra oola. Seneetara Ameerikaa Liindis Giraam dafee gara xaatti baasuun gargaarsa waraanaa Ameerikaa addaan kutuu saffisiisuuf akka ilaalu dubbata. Akka gareen yaada mana maree hariiroo biyya alaa jedhutti Israa'el bara 1948 erga hundeeffamtee kaasee gargaarsa waraanaa fi dinagdee doolaara biliyoona 300 ol argatte jechuun AFPN gabaaseera. Qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo waboo wabii saba isaanii dinagdeen jabeessuuf gumaacha godhan haalan jabeessanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan jaalfalmattuu sabaa amajjii tokko sababeeffachuun dhuunfan qarshii 51,162 waboof gumaachuun hanga waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo isaa galmaan ga'utti nutis waboo qaalii keenya irraa hin hafnu jechuun dhaammattee jiraachuu ishee